Ani gonkumaa maatii hojjechuu hin danda'u. Yoon qo'adhes matumaa yoon hanqatu. Yeroo baay'ee shaakaleera. Itti deddeebi'ees yaadeera. Yaaleera. Qo'adhee yeroon qormaata dhagu garuu qormaata hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu waa'ee maatii yeroo ka'u mataa na dhukkubayyu. Ani maatii waan jedhamu gonkumaan jaalladhu. Barnoonni irra egaa naaf taa'u kennaa koo miti. Namoonni jedhan na mudataniiru. Garuu dhuguma akka isaan jedhan maatiin kennaa isaanii miti laata. Dhuguma hin danda'an iddoo shaakalanii. Meebi shaakalan fiteetas ta'uu danda'a. Garuu akkaataan itti shaakalte karaan itti shaakalte sirrii ta'uu danda'a. Karaa sirriidhaan iddoo shaakalteetii garuu ati maatii irratti immoo milkoofta ta'uu danda'a. Amma ani kanas nitti maloota sasalphaa ittiin barnoota maatii irratti barataan cimaas taasisuu danda'u. Maloota barattoonni warri kaan fayyadamanii cimaa ta'anii ati garuu dadhabaa taate sitti himu. Egaa barattoonni ciccimoon dandeettii addaa qabaatanii namoota kaan irra cimina addaa qabaatanii miti. Haala isaanitti qo'atanii fi siisteema isaaniittiin si caalantu sirraatii isaaniin adda godha malee dandeettii addaa cimina addaa sammuu addaa qabaatanii miti. Namni hunduu sammuu wal fakkaataa qaba. Garuu akkaataa itti fayyadama isaa irratti wal darba malee. Kanaafuu wantoota shanan sitti maatii irratti barataa cimaa ta'uu kan si dandeessisu wantoota shanan sitti maloota shanan kana fayyadamtee naamanii maatii irratti barataa dandeettii qabu barataa cimaa taata. Egaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatiin laayik gochuudhaanis barattoota hedduu bira akka ga'u naaf godhaan isiniin jedhan jalqabumaa sabskiraayib laayik gochuudhaan na wajjin jalqabaa maloota barataa cimaas taasisan shanan sitti dhumarratti immoo boonesii tokkicha jaafaan isiniif dabalaa na waliin dura. Inni jalqabaa maatii irratti barataa cimaa ta'uudhaaf ilaalcha kee sirreessi. Hin danda'u natti ulfaata. Waa'ee maatii yeroo kun mataa na dhukkoo jettee yaadda taanaan ati yoomiyyuu hin dandeessu. Inni jalqabaa yoon shaakale nan danda'a jedhiitii sammuu kee amansiisi. Dur ijoollee xixinnoon yeroo wallaansoo wal qaban yeroo shaakala inni tokko warra lamaa wallaansoo wal qaban keessaa inni tokko akka maamu durseetuma amaneetiin iddoo wallaansoo wal hin qabiin iyyuu bakka itti kufu qopheeffata. Jalqaba kufuudhaaf qophaa'ee jiraachuu namni akkasii jalqabayyuun kufa. Ati garuu nan danda'a jedhee sammuu kee ilaalcha kee amansiisitti wantoota amma sitti himuuf jiru tokkoon tokkoon isaa raawwadhu. Kanaafuu inni jalqabaa ilaalchi kee maandiseetiin kee wantichaaf qophii ta'uu qaba. Nan danda'anis jettee amanuu danda'uudha qabda jechuudha. Inni lammaffaan riigulaarli piraaktis gochuu qabda. Maatiin akka barnoota kaanii yeruma tokkicha qo'attee kaatee achumaan kan gattee dhiistu miti. Deddeebitee shaakaluu qabda. Fakkeenyaaf guyyaa guyyaadha yeroo barnoota irraa galu sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lama qo'adhu. Maatii qofaaf ramadiitii gaaffilee garaagaraa shaakali. Kitaaba dubbisi. Waan har'a qo'achaa oolte waan har'a kilaasiitti barachaa oolte galgala mura deebiitii hojjedhu. Sa'aatii ramadiitii araanni irraa si qabu qaba. Maatii irraa araanni si qabudha qaba jechuudha. Yeroo akkanatti qo'attee guyyaa guyyaadhaan shaakalta. Iddoo hin beekiin barataa maatii isa cimaa jedhamta. Iddoo hin beekiin qabxii gurguddaa galmeessuu jalqabda. Isa dur 100 keessaa 40 fiddu, isa dur 100 keessaa 50 fiddu, 100 keessaa 95, 100 keessaa 100 fiduu jalqabda jechuudha. Yoo guyyaa guyyaadhaan yoo shaakalu jalqabde jechuudha. Kana yeroo hin jedhu akkamidha beektu namni tokko boodii biildarii ta'uudhaaf fakkeenyaaf yeroo dheeraa shaakale yeroo baay'ee jiimii hojjetee adeemsa keessa chestii hirreensaa baay'atanii ispoortanyaa ta'uunsaa beekamaa deemaa jechuudha. Malee har'uma yeroo tokkotti shaakaluudhaan shaakalli yeroo tokkooti ispoortii yeroo tokkooti kan boomiti. Atileetiin tokko sadarkaa biyyaatti bakka bu'ee fiigu iddoo gurguddaa ga'uuf qobaasaa gaara meeqa keessa qobaasaa laga meeqa keessa fiigeetaniidha malee guyyuma tokko. Kanaafuu guyyaa guyyaadhaan shaakaluu qabda jechuudha. Tarmii garaagaraa hubachuu waan gaaffii garaagaraa shaakaluu waan baratte irra deemtee fi guyyaa guyyaadhaan shaakaluu adeemsa keessa sirriitti maatii waan hariiroo gaarii uummachaa deemtu jechuudha. Adeemsa keessa hariiroon kee cimaa deema hamma guyyaadhaan qo'atu hamma guyyaa guyyaadhaan qo'atu hariiroo cimaa maatii waan akka badda hariiroo cimaa sabaan yeroo qabaachaa deemtu immoo si qofatu isa dubbisa osoo hin taane maatii ofiisa si dubbisan. Naqoodhu siin jedhaa jechuudha guyyaa guyyaadhaan yeroo shaakaltu yeroo sa'aatiin kee yeroo sa'aatii kanatti maatii qo'achuun qabaatte gara isaa dhaqxaa jechuudha. Kanarraa barataa cimaa ta'uun kee dirqama jechuudha. Inni lammaffaa yeroo qo'attutti afaan maatii baruu qabdu. Maatiin afaan mataasaa qaba. Fakkeenyaaf akkuma baayoloojii keessatti orgaanii yeroo jettu seelii waan garaagaraa tarmiin garaagaraa tarmiin baayoloojii akkuma jiru maatiin tarmii mataasaa qaba. Fakkeenyaaf liinar ikweeshin kwaadraatii ikweeshin aljeebiraa maal yeroo tarmii mataasaa qaba. Yeroo jechoota kana dhageessu siifaaraa ta'uu qabu jechuudha. Tarmoota maatii keessatti barbaachisaa ta'an hunda baruu qabda. Afaan isaatiin wal baruu qabda. Iddoo ta'ee dhaqxeetini
plus 3 equal to 5 yeroo x mallattee gaaffiis ta'u qaba variable ta'uusaa baruudha qabda jechuudha. Tarmii maatsii keessa jirtu tokkoon isaa adeemsa keessa waan hunda baruu qabda. Inni lammaffaan maatsiidhaan sirriitti wal baru tarmii garaagaraa baruu waan garaagaraa achi keessatti shaakaluu keetti jechuudha. Inni sadaffaan itti aanee jiru teekinooloojii garaagaraa fayyadamni. Amma barichi bara teekinooloojiiti. Akka durii kitaaba qofa dubbisuu akka durii waan barsiisaan si barsiise qofa dubbisuu osoo hin taane manatti galtee soorsii garaagaraa irraa maddeen garaagaraa irraa teekinooloojii fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf yuutuubii irra galteetiin waan si dhibe tokko wanta irra siin galle pooliinoomiyaalii kaalkuleet gochuu pooliinoomiyaalii solvii gochuu dhoote how to solve polynomial questions jettee yoo search goote yuutuubii irra gaaffii baay'eetu akkaataan hojjetamu an ibsu jira. Kanaafuu yuutuubii fayyadamuu dandeessa, googilii fayyadamuu dandeessa, chaat GPT fayyadamuu dandeessa, appilikeeshinoonni garaagaraa irra dhufaniiru. Fakkeenyaaf appilikeeshinii anneen akka maalmaatii fa'aa appilikeeshiniin garaagaraa kan maatsii ofuma isaanii solbisii godha yeroo suura gashitu ofuma isaa ispeeshaalii appilikeeshinii footoo maats jedhamu yeroo suura gashitu ofuma isaa iskaan godheetiin kaalkuleeshinii isa isteeppiidhaan gaaffeetti gashitee sun solbii godhe sitti agarsiisa. Kanaafuu waan si dhibe achirraa illee teekinooloojii garaagaraa fayyadamtee weebsaayitii garaagaraa irraa fayyadamtee sirriitti dandeettii kee impiruuv gochuu danda'uudha qabda. Duratti waan tokko si dhibee yoo ta'e dirqama nama gaafatte dirqama abbaa ta'e gaafata. Amma garuu manuma kee teesse bilbiluma keetiin fayyadamtee maatsii irratti barataa cimaa hojjechuu dandeessa ofuma kee. Inni itti aanu kilaasii sirriitti hordofuudha. Barataan barsiisaa sirriitti hordofu barataan barsiisaa sirriitti hin hordofne garaagarummaa baay'ee guddaa ta'e qaba. Barataan barsiisaa sirriitti hordofu parsantii 50 kilaasitti bareeftee gala. Ati garuu barsiisaa seeraan hordoftu mana tanqoo hadhattee yaadataan ispeeshaalii ani yeroo qaata akkasan ture reebu kanan amala koo sirreessee barsiisaa hordofuu jalqabe erga yuunivarsiitii galeen barsiisaa hordofuu jalqabe malee barataan baay'een kan miidhu barsiisaa hordofuu dhiisuu isaatiin. Inni barsiisaa hordofee atleast yaada barumsichaa hamma tokko hubateetanii konseptii wayii fudhateetanii gala isarraa ka'ee yeroo qaatu dafeetti isaa galaa jechuudha. Namni barsiisaan hordofne garuu kophaadhuma isaa tokko jedhee jalqaba konseptichitti ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kilaasii keessatti barsiisaa hordofii danfisii danda'ama kanaaf fuuldura taa'eetii barsiisaa hordofuu qabdi. Hiriyoonni naannoo kee jiran wajjin hojjettan wajjin shaakaltan ta'uu qaba malee gara biraatti kan si fudhatan. Ani qo'annaan jaalanne waan akkasii ta'uu qabu jechuudha. Hiriyoota keeffan kaalkuleeshinii shaakalu yeroo boqonnaa keessanii gaaffii shaakalu wanta akkasii goota ta'e naamanii ati maatsii irratti barataa cimaa taate eenyumtu fitee hin danda'u jechuudha. Inni shanaffaan waan hin beekne gaafachuun sodaate eenyumayyuu sodaatiin barataa naannoo keessaa ta'u barsiisaa keessaa ta'u waan hin beekne gaafadhu waan siin galle gaafadhu namni kamiyyuu yoo siibsa mara kan namoonni tokko wanta hin beeku jechuun kan affaran kan salphatan jedhu ati garuu waan tokko siin galle taanaan yeroo piraaktisii gootu yeroo shaakalu siif hin galle taanaan waan hin beekne eenyumayyuu gaafadhu. Gaafachuun rakkoo tokko illee hin qabu konfidensiidhaan gaafatta isa gaafatte immoo hin bartaa jechuudha. Inni jaaffaan yookiin immoo boonisiin sitti immoo inni jaaffaan dogoggorii kan jedhu what maatsii irratti cimaa ta'u dogongoruu danda'uudha. Dogongoruu jechuun maal? Gaaffii garaagaraa yeroo shaakalu waan baay'ee dogongorta. Yeroo dogongortu immoo qormaata irratti akka ittiin dogongorre isa gargaara. Maatsiin kan inni qo'atamu konseptiin isaa akka barumsa isaa kaanii akka istirii akka jiyoogiraafii taa'anii ilaaluu qofaa miti. Akkasumatti ija qofaan taa'ee ilaalee nama naagala yoo ta'e kun sirrii miti. Dhiiree maal gochuu qabda? Ija qofaan ilaaluu osoo hin taane harkaan waraqata irratti gaaffii garaagaraa barreessaarra shaakaluu danda'uu qabda. Dandeettiin maatsii kan inni sii dhufu ijaan laaluudhaan osoo hin taane ijaan kitaaba akkasumatti dubbisuu qofaan osoo hin taane harkaan shaakaluudha. Gaaffii kitaaba irratti hojjetamee jiru ati immoo shaakalteetiin deebiin keessatti hidhamu sirrii miti kan jedhu achirraa wal biratti ilaaltee ishee godhachaa deemuu qabdi. Ani yeroo qaataan yeroo baay'ee qormaata irratti kan namni deemu akkasumatti hinaan ilaalee naa galee waa kun immoo salphaadha naa galee irra dhaqee qormaata irratti bitaanatti galee guyyaa irra kaa'ee hedduun qaba. Maal gochuu dare harka keetii shaakaltee ta'uu ta'e even dogongorri keellee asumatti sii gala ofii kee shaakalaarra asumatti dogongorri ta'uu ta'e eessatti dogongorrettee irra deebitee ilaalta. Asitti dogongoruun kee maal si fayyada? Qormaata irratti akka ittiin dogongorre si fayyada. Asitti ilaaltee hin shaakalle taanaan garuu qormaata irratti iddoo isteeppii irra geessee sitti ulfaachuu danda'a. Kanaafuu yeroo qo'attu immoo yeroo gaaffii hojjettu immoo isteeppii 1, isteeppii 2, isteeppii 3 kiliir karaa ta'een gaaffilee hojjettu. Gaaffilee irra deddeebi'ee hammuma gaaffii hojjette sirriitti perfeekti ta'aa deemna sirriitti haaraa sitti hin ta'u. Qormaata yeroo seentu waa gaaffii dhuma duratti argitedha. Gaaffii mata duree shaakalli seentedha waan ta'eef salphaatti hojjettee baataa jechuudha. Kanaafuu gaaffii ofii kee harkaan shaakaluunii fi ija qofaan akkanatti ilaaltee dhaquun baay'ee waladda. Iddoo istirii fa'aa ta'e iddoo jiyoogiraafii fa'aa ta'e akkasumatti gaaffii akkasumatti ilaaltee qo'attee yoo dhaqxe hin deebiste. Maallaa teooriidha shiin dadhaadha. Maatsiin garuu amalli inni barnoota kaan irra adda isa godhu
Shamaddaddee kan qabattu miti. Hiree shaakalliidhaan improve gochaa deemta. Shaakalliidhaan improve gochaa deemta. Namootaaf illee ibsuu dandeessa taanaan waan gaariidha. Namootaaf illee waan beektu tokko namootaaf yoo ibsite namootatti yeroo agarsiistu wanticha akkasii keessaa hin banne baay'ee si fayyada. Hiriyoota keetiif ibsi waan beektu waan sii gale kaalkuleeshinii sii gale waan hojjechuunsaa sii gale hiriyoota keetiif ibsi. Wanta ati nama biraatiif hojjettee nama biraatti agarsiiste si keessa gonkumaa iyyuu bidoo akka ati baay'ee yaadatu si gargaara. Hiriyoota keetiif ibsuun kee hiriyoota kee warra sirraa baratan caala si hin fayyada. Haa ofii kee waan akka ofii kee barreessite hin irraanfattu waan ta'eef jechuudha. Egaa maatii irratti barataa cimaa ta'u wantoota kana shananii fi boonisiin dhumarratti jaaffaatti sinii dabale dogongorii yeroo shaakaltu yoo dogongorte rakkoon qabu dogongoran sodaatiin maalla qormaata irratti akkatti dogongorre si gargaara kanan siniin jedhe kana fakkaata. Egaa maatii irratti akkamitti barataa cimaa ta'uu dandeenya kanan jedhee isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Gara fuulduraattis viidiyoo garaagaraa dhimma barnootaa wal qabatee kanan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Warri kana ilaaltanii kaatan sabskiraayib gochuun dagatiin. Gorsi kunis hiriyoota keessan namoota garaagaraa akka qaqqabu sheer godhaa laayik godhaan isin jedha. Waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.